yeroo hunda muummichi keenya nagaa 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 kan jedhuuf anis bakka isaa bu'ee dubbachuu nan danda'a waan ani dhagaye kana dhagaa guddate natti fakkaata. Nagaan nagaa fi tasgabbiin gaanfa Afrikaatiif nagaaf tasgabbiin Itoophiyaaf nagaaf tasgabbiin Oromoo fi Oromiyaa gidduutti Oromoo gidduutti sabaaf sablammii gidduutti nagaan baay'ee murteessaadha jechuu barbaadeen. Haarsa kaleessa kaffallee sanaan dhufne as geenye. Yeroo hedduu maaliif kan ari'atamtu jabinni kee waan beekamuuf ciminni kee waan beekamuuf taargaa sii laxxafu. Jireenya dhuunfaa ta'e kunoo jiraachaa jira. Natti toleen jiraachaa jira. Natti tolee on siin jedhu waan biraa dhabe nagaa qabaarra. Har'aa nan jira. In jirra waliin. Yoo baay'atee aniifate amma kana booda waggaa 60 darbaa hin jiraannu. Haasawurra odeessurra gochaan agarsiisanii dhalootaaf waan gaarii kaa'anii darbuutu gaariidha.